Makaba kan ilma kan hafuura qulqulluun waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessani akkam hin jirtu. Gooftaan keenya guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam maqaan ishii ergamoonni toroonnii fi raajonni waaqayyoo galanni ulfinni isaaniif haa ta'u. Mee guyyaa har'aa kana waa tokko ni kaasuu barbaada. Innis waa'ee namatti quba qabu. Quba namatti qabu jechuun orma qofaa balleessituu godhanii yakkamaa balleessaa cubbamaa godhanii nama ilaalu ija kitaaba qulqulluutiin akkamitti ilaala. Quba namatti qabu jechuun akkasidha. Maalidha hiikkaan quba namatti qabu? Namoonni hedduun isaanii maaliif quba namatti qabu? Warri quba namatti qaban warreen akkamiiti? Warreen quba namatti qaban ofoo beekuu laataa isa jedhu. Mee waa tokko waa xiqqoo macaafa qulqulluu ka'umsa godhadhee tan bu'aan quba namatti qabu maal fidee dhufa? Namoonni hedduun isaanii maaliif namatti kan isaan quba qaban? Maal jedha waa'ee kana namoota kana macaafni qulqulluu kan jedhu? Macheen bara kana keessatti namatti murteessuudhaaf, nama hadheessuudhaaf, maqaa nama balleessuudhaaf wanti hin hojjetamne, wanti hin raawwatamnee fi hin yaadamne hin jiru. Of qulqulleessanii of gaarii godhanii of qulqulluu taasisanii orma immoo yakkamaa, shakkamaa, balleessituu, cubbamaa gochuun biyya keenya keessatti kan beekamee fi kan baramedha. Yeroo ammaa kana immoo abboolarraa kaasee amma amantoota gaddakaatti quba wal irratti qabuun kun, wal hadheessuun kun, wal xureessuun kun, wal arfeessuun kun bara itti baay'atee fi babal'ate kana keessatti gaa maalidha quba walitti qabu? Maaliif namoonni namatti quba qabu? Waa'ee isaanii hoo beeku moo hin beekan isa kan jedhu kana waliitiin laalla. Wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 7 irratti ija obboleessa kee keessa huuba jirtu maaliif ilaalta? Ija kee keessa kan jiru utubaa sana maaliif hin ilaaltu jedha. Galanni ulfinni ijaa sagalee isaatiif haa ta'u. Maal jechaadha kun? Ija obboleessa kee keessa kan jiru huuba xiqqoo amma ilaaltu, amma hubattu, yakka isaa balleessaa isaa amma haasoftu. Ishii xiqqoo taate waan xiqqoo taate kana daddabaltee itti hidhaate babbaa'istee amma haasoftu. Ija kee keessa immoo kan jiru hordaa guddaa, gindillaa guddaa kan ta'e, utubaa guddaa kan ta'e sana maaliif ilaaltu jedha. Maa jechaadha? Namoonni namoota irratti quba qaban, namoonni namoota maqaa balleessan, namoonni waan xiqqootiif namoota komatanii fi ceepha'an badin isaanii warra isaan quba itti qaban, warra isaan maqaa balleessan, warra isaan waa'ee isaanii haasa'an caala badin isaanii yakki isaanii bal'aadhaa jecha. Nama ta'ee kan hin yakkinu, kan hin dogongorre jiraayi jennee gaafa kaanu namni hin dogongorre, namni hin yakkine, qulqulluu kan ta'e Waaqayyoo gooftaa keenya qoricha keenya Yesus Kiristoos qofaadha. Namni uumama isaatiin qulqulluu ta'ee ture, yaada isaatiin, fedha isaatiin mataa isa harfeesse, mataa isa xureesse jedha macaafni qulqulluu. Kanaaf gam namni baay'een waa'ee namaa haasa'u malee, nama hamachuu malee, waa'ee namaa odeessuu malee waa'ee isaa namni baay'een hin beeku. Kan obboleessa keenya ishii xiqqoo, ishii muraasa taate too haasofnu, kan keenya inni tuullaa garbuu fakkaatu immoo, inni gaara fakkaatu immoo jiraachuu isaa dagachuu akka hin qabne
mehi kaanumti quba ilaabaluu sabbaa cubbamaa sana isa akkasii jenneetu quba akkatti qabnala mee quba kana laala ilaabaluu isa sana namatti gaafa quba qabnu quba tokko akkatti qabna qubni hafee afur garuu gara namichaati la gara namichaa akkatti namatti quba qabna inni hafe immoo gara kee agarsiisa jecha amma gaa quba shan keessaa tokko gaafa namatti qabnu qubni hafe sun immoo gara keenya ilaallachaa jira atoo maalidha maal keessa jirta maal irra jirta maal fakkaatta maal hojjechaa jirta gaafa jedhudha qulqullichi Maatewos wangeela Maatewos boqonnaa 7 irratti gaafa laallu yookiin ija obboleessa kee keessa kan jiru isa guddaa hordaa sana utubaa sana siifan baasanaaf eeyyami akkamitti jettaanii kunoo ija kee keessa hordaa guddaa jira utubaa guddaa jira jedha ija obboleessa kee keessa hordaa jiru maaf laalta kan kee hin baastui jechuudhaan guyyaa har'aa kana quba namatti qabu warri quba namatti qabu quba of qabaayi warri quba namatti qabu quba of qabaa laata of beekaa laata maal fakkaata maal hojjechaa jira maal raawwachaa jira eessa jira innoo eenyudha abaluu akkasi jechuurra ani eenyudha jedhee of gaafata laata of hubateera laata of beekeera laata maal jedha Oromoon gaafa mammaaktu qaalluun kan ishiin beektu kan namaa raajii jedhama qaalluun kan ishiin beektu kan nama biraa raaji kin kan nama biraa haasofti yookiin kan nama biraa dubbatti kan ishiin beektu kan nama biraa yaa raajii jedhama maarreega warri of qulqulleessanii warri of guddisanii warri beekaa of taasisanii warra kaan tuffatan warra kaan maqaa balleessan ofii qulqulluu godhanii warra kaan hattuu godhan baay'ee isaanii jiru nuti wal beekna baay'ee keenya wal faanas oolla maal jedha seetanii dhoksaa fi asaasaaf haa tolu malee kan hin yakkine kan qulqullaa'e hin jiru amma waa'ee namaa amma badii namaa haasoo amma cabuu namaa haasoo waa'ee keenya otoo haasofne waa'ee badii keenya otoo baranne otoo of beekne otoo dubbanne otoo of ilaalle gaarii natti fakkaata namni baay'ee waan of beeku natti fakkaata namni of beeku waa'ee namaa haasa'u namni of beeku waa'ee namaa hin dubbatu waa'ee namaa haasa'uuf yeroo hin qabu namni waa'ee isaa beeku warri of hin beekne garuu waa'ee namaa waadanuu haasa'u waadanuus dubbatu kanaaf wangeelli kee ija kee keessa kan jirtu hordaa guddaa utubaa guddaa baasii ija obboleessa kee keessa immoo kan jirtu waa xiqqoo jechuun badiin keeyyuu isa caalaa gochaan keeyyuu isaa olidha ati kan yakkitee olitti inni kan yakkee olitti situ yakke ati kan balleessitee olitti isatu balleesse situ balleesse jedheetu quba walitti qabuu kana nu barsiisa jecha egaa abbooliin keenya darban qulqulloon duukaa bu'oon yeroo isaan waa'ee namaatti haasa'an yeroo isaan waa'ee namaatti dubbatan qulqullichi Phaawulos ani dilduudha jedheera qulqullichi Phaawulos qulqullichi Daawit ani raabboodha jedheera ani eenyu jedhee of gaafata qulqullichi Daawit nutu eenyu taaneetu waa'ee namaa haasa'udha waa'ee namaa dubban qulqullummaan keenya akkamii maal fakkaatame hojiin keenya maal fakkaatame of beekna laata of barreera laata isa jedhu gaafa kaasunu waa baay'ee haasa'u waa baay'ee dubbachuu yoo dandeenyu iyyuu garuu quba namatti qaburra otoo ofitti qabne of beekne of hubanne baay'ee gaariidha quba namatti qabuun immoo
maalirraatii dhufaa isa jedhu quba namatti qabuun namni waa'ee namaa hammeenyummaa namaa maaliif haasa'a isa jedhuu fi rakkoon hinaafaan jireenya namaa gidduutti fidu immoo barnoota keenyatti aanu walitti ilaalla. Miidiyaa kana subscribe ishee laayikii godhaatiin hordofaa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Nama waa'ee isaa dubbatee waaqa isaatti araramee gaabbii galee foonsaa fudhatu waaqayyo nu haa taasisu. Nu haa turu galatooma nagaan naa tura. Eebbifame.